dhufeef atis qaama seeraa tokko biyya kanarraa dhaabbataa biyya kana. Amma Mana kiyya galuu sodaadheetiin jira gaa. Hundeessa mana kan Illeen si boodaan jira. Ati garuu immoo na fuuldura deemtee bakka isaan jiran, gosa isaan jiran, qaxxii isaan irra jiran naatu itti si geessaa. Wanni jammaatu jira, hajaan na jabaate, uummanni cafaqqiidhaan dukkan irraa kaasuuf jira. Ulee kanaafiin fuulduma kiyya si dhufe kaayee yoo na furuu dandeessi. Na furta kaayimee ol galchi na gatteessi, qaama karraa na fuuteeme. Torbaan tokko guutuu na qabanii beeytaa manatti dukkan irraa kaasuuf jirani. Wallaahi natti hafuttu hin jirtu, har'a akkuma nama achi gabbeettiin si dhufe. Har tokko nama kararra kaataniiti, fuularra kaataniiti, hogguma na gadhiisan, kaan na cafaqe. Akkatti nama buraan Dalagaa isaa deebi'aa jechuun numaa walitti hafa. Numaa walitti hafaa booda miidhaan ati amma hojjetu jechuudha. Ammaa sumarra deebitee ammaas numaan qabamaa hammaa bakkaan keessa isaa ta'uu isaa ittumaan deebi'a. Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftotaa fi kabajamtootaa jiru. Kam nagaa fayyaa keessa nageenya keessa badhaadha. Namoota qabu hojjetan salaamata keessa qaba. Onni irraa buqqee isin biraa akka qabu isiniin jecha irra maal qabannee dhufne ani isiniin gaafadha waan hin qabadhee dhufee isinis gama maal nuuf fide jechuun kan isin oolamu waliin hin qabadhee isin dhufee jechuudha. Qaalii keessan goonee namni gongora ni seenaa. Gongora seenee mucaan kun gaddii isaadha jechaa turtan. Gaddiifne qaalii keessan goonee jechuudha. Qaalii keessan hin dabsine mucaa kana gaddiifame maal godhaa jira? Wanni godhaa jiru maal immoo beektanii quba qabdanii? Tolaan jechuun wanni inni godhaa jiru maal hedduu takka jechuudha. Osoo qonna isaatiin nama badii seenee badii isaa sanirraa gorfamee illee hin fakkaatu. Inni tokko eega badii takka seenee badiin san maalirra naan geessee badiin sanoo ilaa eessa nama miitee hangam takka nama miitee namni silaa nagayaatu gartee katti miidhamee miti kan silaa nagayaatu hangam takka wajjin miidhamee anoo hangam takka rakkadhee maali rakkoo diila san wanni fidee itti yaadne ture warruma kalee siiriin dhamaasaa ture irratti poolisa fidee poolisaan ganda keessa barbaadaa jira. Ammallee egaa garuu poolisaan waliin arganne hin qabamne garuu miidhama hammana hin jedhamneetu dhufuuta haala kanaan jechuun biyyamaa kana keessatti namni poolisa nama fidee jechuudha. Dalaga irraa mucaan kun duraanuu heewasamee ture, mucaa fayyaa hin qabne kanarra taa'aa ture, maatii isaa jalaa akkatu dhabee mucaa kana bira taa'aa ture. Ammallee poolisaan gara gisee barbaadame jechuudha. Poolisni gisee qabeessa keessaa maneedhaa kana keessaa kan gaffade hanga inni maallaqa biyyamaa kana keessatti maallaqa inni kafallaaniif hanga fedhe teessisuu danda'an. Maaluma rakkoon namni kana waliin miidhitu immoo biyyamaa kana keessatti maal akkana tolaan jechuudha. Kalee qaalee keessan goonee galuuti. Mucaan kun dogoggora seenee asitti mucaa kana itti miidhinaadha. Yoo isin mucaan kun miidhame rakkoo biraa dhufaa jettaniiti akkasi garree gartee mucaa kana gadhiifne. Asii miti samii dura isin jiru inni. Poolisaan jechuun ganda kana keessa mucaa barbaada. Poolisatti bitee hula seenu jira. Mucaalleen gaa bikkatti duraan tumaa turan san hin jiru ammaan tana gaa nuti illee mucaa kana hin tuminaadhaa miidhaa akkana booda dhufaa jenneeti. Mucaa kanatti illee dubbannee turree badaatuu bittee nyaata jechuun dhiisee egaa guyyaa tokko tumanii si'a akka malatti guyyisan tumanii torbaan guutuu nuti jiranii akkamittiin dhiisaa jeeqaa mucaan kun immoo poolisa hubatee kan ta'e barbaadu jira. Mucaan kun fayyee aanee jaalalaa kun gartee amma hawayyaa'u malee hawayyaa'ee jireenya isaatii fi haala jireenya isaatii fi haala keessa akkam keessa akka ture gartee ganaa bayyanatee jechuudha. Hunda keessatti cina garree mucaan kun maallaqa illee dhiisee fi tooraan 2,000 dhiisee fi mucaa kana hidharraa gabbaase. Akka jiru sanii gabbaase qaalee keessa godhee jechuudha. Ammaan tana tolaan gartee mucaa kana akkas godhee baatii fi maal ciibsee jechuudha. Mucaa quban qabne kan nyaatanii nyaanne akkasii qalamni fuulaa jijjiiramee mucaa amma garuu poolisa qabatee ammaas kabiraa miidhuudhaaf gololchaadhaa fi gadaatuuf jala bu'ee jira mucaan. Gololchaan kan gaafas duraan dhaabee fiitiin jira gaafa mucaan qabamuu dhaabee fiitiin ture. Feegiif quba qabadhu jeenii garuu miidhamni maanta nama booda dhufaa deemu kun miidhama hammana jedhamu jee hiyyaatu. Wallaahi iddoo takka mucaan bada eegee qabanii bigga dindiisan. Duraan jechuun isinillee gaafa Oromoon tun garaadha laafti. Silaa mucaa kana gartee akkuma qabne sanitti adabbii isaa itti hammaattee aanuma saniin gaafa inni fayyirraa kabaladhu silaa jenneen
adabbii gartee gurraan isa ga'anii har'a poolisaan hin barbaadu. Hin barbaadu poolisaan mucaa kaan jechuudha. Qonni fi fuula qofa isaa ammaa darbee maatii isaatii fi ilmaan isaa hunda gadhiisee dalagaa dhiisee mucarra taa'aa ture garuu ammoo tana gabbee osoo gartee maatii isaatiin waliin harkatee waliin jiin ammas poolisaan barbaadamu jira. Jaartiin isaa qaxaree inni adda guyyaa tolaan hidhaa jiru. Akkasitti barbaacha dhuftee waywaattu san har'a mucaa kana gorsii osoo ammas rakkoo biraa keessa hin seenne warri itti dhiyaatan mucaa kanatti jechuudha. Warri mucaa kana dhiyaatan gorsaa mucaa kana. Mucaan kun badii gurguddoodhaaf deemammas aannan jaalala gaa gorsaa isinii ta'u eeggatti akkasii miidhamee ture. Namni tokko dhuftanii ilaallee gama isaa irraa ammas rakkoo biraa gadaa irra fituu deema gololchaa fi gadaa irra fituu deema. Ijoollee tana jechuun ammas akka rakkoo biraa keessa seenanii wal miidhanii daangaan dabarre addaan eegaa ijoollee tana ammallee isiniif hin dhaaman warri silaa tolaa oolu dhiyaatan tolaa miti kun badaadha. Akkuma kanaa hundi dubbaasee biiroo maqaa tolaa jaammoon maal inni badii kalee kutte seeraan gorfamu gorfamee silaa jechuudha fuulduratti gartee dalaga deemee maan dalaga inni qoye dalagaa takka barbaadatee maan dalaga inni akkana yaa'ee fara mucaan kun ijoollee amma silaa miidhamnee nu hundinuu miidhamnee turreeti warra silaa biyya jiruu fi kaas jiru akkasii mucaa kana jecha rakkachaa ture ammas rakkoo biraa keessa nafumaa jaalata mucaan wallahi rakkoon adda addaa jira biyya namaa sana keessa dhalaan ta'e akkamitti jiraachaa jirti dhiirri ta'e akkamitti jiraachaa jira jaartiin akkamitti jiraachaa jirti jaartiin akkamitti waliin jiraachaa jiranii rakkoo adda addaa tagartee jaartiin jaarsarra fittu jaarsi jaartiirra fittu rakkoon biyya namaa sana keessa takkaa waraabamtee sooshaal miidiyaa irratti ol bahinitu akkana salphaa takka ilaalamu takkanaa ta'a meeqaa jira wallahi biyya namaa sana keessatti akkana haala namitti waliin jiraachaa jiru maali qoy rakkumaan wal jaalanna rakkumaan jiraanna rakkumaan umrii teenya finnamti maaliif dhalaan biyya namaa sana keessatti haala akkamii jiraachaa jirti waa rabbi yoo deemne waamee kan argu jirammaan waamee egaa haala akkamitti dhalaan takka jaarsisii alatti ilmaan irra facaasee ta jiraattu biyyi teenya jiraatee mee takka tana yaanaa himaa Oromiyaa keessatti jechuudha jaarsa jaartii nama ta'a afur adda bahanii ilmaan irra facaasee jiraatu ni jirti hin jirtu. Manguddoon kuusan qabdee addaan fitti maaltu gidduu jira jaanee gidduu sirni irraa fitan gidduu fitan. Biyya namaa sana keessa waa hedduu jira akka hedduu jira. Abbaan ilmaan isaa osoo asii beela jiru asii nyaata. Wallahi rakkoo adda addaa jira. Namaa furmaata rabbummaan nu haa fitu. Wallahi mataa keenya kun nama kana gurguddoodha. Sammuun teenya guyyaa tokko. Yaada deemtee jetti. Duraanuu yaaddu maal yaaddu jireenya kana abbaatu ofirraa jijjiira sammuu haa jijjiirannu rakkoo wal miidhuu kana beekna maaliif tokko taanee wajjin jiraanne maaliif qoriin takka nuun taane maaliif yaadne tokko nuun taane biyya namaa sana keessa namni jiru hojii waa hedduu barate akkamitti akka jiraachaa jiru ilmi namaa jaalala akkamitti olii qabu namni wallahi xiqqoo qabu hojii nyaata bismillah jee har'aa gorfamnu namni biyya namaa dhufu waa hedduu bara gorfamnee irraa haa jijjiiru maal taata yaa Oromoo jaarsa jaartii miidhu jaartii miidhu jechuudha jaartii jaarsa miidhu walumarra rabbi nu waaye hattaa jaarsallee wallahi xiqqaa fi guddaa silaa guddaan xiqqa gorsaa miidhu hundinuu biyya namaa sana keessatti manguddoonii waan takka fitadhoo jettees manguddummaan sanuu amma dubbii aanaatiin silaa manguddoodhaan finna bishaan mucaa kanallee miidhuun ta'in manguddoon dhufee manguddoodhaan namni wal jidduu fedha biyya namaa keessatti heera qabna heera saniin fiddumti silaa manguddoon biyya tana keessa jirtu manguddoo miti yooti ibaadaan qabaanne namni dhufee jecha tokko ishii dubbatu hin jiru akkasitti jira Oromoo biyya namaa tana keessa wallahi maaliif dho'isina gaa rakkootaan dho'isinee sana alabaa baafna himnu walumaan himu abbaan fedhee isaa aaru waan biyya namaa sana jiru jechuun rakkoo biyya namaa sana keessatti deemaa jirtu walumaan himu yoo himne asumaanis gartee viidiyoo gaangaa kana keessatti tola Oromoodhaan taa'ee firraa ammallee taa'ee mucaa kana gartee miidhama biraatiin barbaadanii taa'ee siin jaala wal miidhuun bu'aa takka nu qabu nutuu sin miinu jenneeti hordoftoota keenya jechuun qaalii isaanii goonee hidharraa si gabbaafne waliin miidhu mallee taa'e askara ammatti deemtuun kana jechuun kun har'a maallaqa isaa gaafaate fi shawaa fixatte si biraa deema
haala dalagaa isaa deebi'aa jechuun numaa walitti hafa. Numaa walitti hafaa booda miidhaan ati amma of hojjetu jechuun ammaas sumarra deemti ammaas numaan qabamaa hammaa bakkaan keessa isaa ta'uu isaa ittumaan deebi'aa jiyyaati. Dhigeetti.